يفهم أنا نزارت مكان أنا وزيار خلاص ديفا أنا لا أركع أنا لا دوتة يفهم أنا قلت قلت مجول وقتين كنت زين وقتين كنت زين خايسين كان هيتو يكتو خلاص ديفا ما هو لا تريد بيتا كمان يعني بلون دوبارا بيتبشرا بلون نمنا جاتي نم فتيا درا دابته فتيا جنا دابته أيسوس فتيا نوسي ترى ننتو قاسم غرو جتوني ترى garuu booddee kanatti namni hundinuu dogoggora dogoggoree nu aarse garuu ammoo tahee ilmi namaa dogoggora deebi'ee dogoggora waan balleessisaniif as deebi'ee badiin tiyyaa dhiifamanaa godhaan ilmi namaa mataarraa gassee ajjeese alhamdulillah namni hundinuu ibbara habaaroo ibbaree gara maatii isaa maashaallah kafatiyaan isa kana kabar gaarii isaan lachuutu walitti deebi'an kaballoonis ibbaree deebi'ee fatiyaanis dhiifama jee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا هردوتوتا خين أرجع ديفهم نيجاتي أكو ما تفوق جرا فتيان لقى ديفهم قاعد تنجرا فيديو درا خشنتي إن شاء الله قا حسمانوس قا حفيزا أوبليتي بار ديفهم قاعد يتم جالسيس رفيرا قروا شمسي تكون جنا شمسي تكون مالي يدون كوبيتا دعوتوني ولا بتني نكون كبو تكون مان دلائي دانجينا قروا ياداتو لالما إيش قاعد تشوفين دماغا إيش نسقى gandabar takau gandabati akan terkamti insyaallah ya metinga di famaga amadura wan naraf sertu terdakai cuma fati aga agawa ile wadda bangkamnu akama waning kesef yo ilmo tanaychun garabate yo garte karatate mal yeteti waitu na yete cheketle narafste lamata lega egana famatian toko walita res edu narafste media kan rabateti beredamati opeleti narati ko tikaru di famaninga wadda me difumana wa akka garte natural qaate raga fattobi akka garte anin garte difumanin ka waddo gun jenara diftur lala mali fani son obbare sositi an sobreza bari on sobreza sositi mar madera takka wa harmol diato sinja me isin kuniyo bete chun difuma sanu sirra gute obbeza jenara gudara ega difuma kana yana jette armatu sigora unas bellesu me kana jettu lala isis difuma gawad mali toletin nama kanun tamas kaisaw dubarti edu akuman durang berada cutureti isang kan unta tuh ya ojin pada ojinin jirada garomo wan fokotu ndala ujen jira akuman video madura mare chini kele keseti mesis ga uriyame tinga pada haviza iruti kai chung jole berega kama siti sini sih olsen tu haviza olsen gawatun ni sih ga sin kamera baru jira sih ga olsen Apa kau tu kamera maru jami deh mus gawat tu dah mal tak terpiji. Kamera dah. Kah? Kamera kesen yang Me kau asin tak. Akam itu di film apa? Me anas tu rasa gawat tak. Oh boleh tu nanti kau lega cun di mus gawat. Jadi siapa? Hotel lega. Badin baru boleh tu di kopi gudong gak. Behe tu mang gain le nak kasut deh. Malu nama mana arti terdapat dalam itu. Oh boleh tu kau pun anda tu nanti kau dengar tu jate. Ayah. Gawat terdapat tu sakaman jawaran. Malif teko am pati ada gitu gawali mvone ta kawali tare gacha gafolatin arin lega na rasute media rabate ka kana ballo situ akhme gaise fatia yo ilmu tu batate yo ilmu bar kenya batate anu garu gana fi bar kana sadalla tanjene nutiga ilman wajiran takaw apulama apusati te wala dana anu bale tu ti yeti nega garu mo china babte ka ilmu tane chum ka fatia akhme gaise wah, ecun pada agar tak kawal baru ni ferare. Koi wan tak kada ni beta. Me asmanu ecun dah waktu tak hanya ecun sangat tak kawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar yang tuzafi hordof tuta ballo show. Arantana malif as dufte malif siyame wajan nutate. Nam tu kobati fi beke di be fe di fomasi ka fichunu bekamti tikka osonte bekamti gudada. Nam ni to gogoro fi bekon wana jaibati wan dati. Geroto badin jollo isin qabdu gudda sin qabdu. guddaa fi xiqqaanis yoo guyyaa badiidhaa wal qixa balleessa la'inno warri haafiza lakki balloo waa gaafa sawwaa takka hin gooneenaan jechaa turtan godhee ture. Jechuun hin balleessu. Tolchite laalla garuu haakama geessuudha. Wadda ban qabnu gaafa sanbeeku. Wadda ban qabnu haakama geessuudha. Wallahi hedduu bareedaa ture. Ani yoon dhukkubsadhee naas ni. Siis maan geessa. Baarillee maan geessa. Karaa mollaatee maan geessa. La'inno. Bakka san keessatti jechuun ati kalanni cilaanaa rafetee takkaa waan balleessaa nan qabu. Kalanni ni sitti dubbadhee illee bilbilaa sitti dawwalee si gaafadhee ture fanni beektaa ani asiin jira ta'ullee sanaa keessaan jira
فكده لقى خيالا أني أمان قبا يون جيلي نافع يمان ما أنا بيسوي حفيظة أكن رقم خياني قبت حفيظة أكن ويا بعرف فتيا اللي هو أم فتني خجرات أنتي حفيظة فتيا تكني ركوبا أتيو لك أوات اللي أما أحمد ديمون الجر يوها أما خوتو حفيظة فتيا تكركوا وجنا أحمد جيسنا لكن فرق بتوعي أنت تون قوان ديته أم فرق بتوعي تمان قايسينيس أنا هيك يرو سنكيس مشاكل ديمو جرامي baari musin ka wala biwan ka bani male ولا بيجرا angeisu salanu ni bira geise akhriyatan akana fakar سي في بار والجالة لنكب دندافسن lake yechu wajale ka bachuan doni harale ta بار nani bira geise le man mangeisu tu rawi yechu nan geise سي في فتياني والتنسك أبدا مري سي في بار غافسن كيستي والتي عرق اللي بريدة أصلا تين كذي تكلم أبدا تهم مو إيرتو وان في تيادي إنكم ما لف جالتي تينا بودا هاخ مجيساني ما جلت أبا فرخي غرغرو نشكو بيتا برني أكا كيسري فتو شكوني لا نشك دلا وان تاتي شكتا مالي لا أبو ما فريو شكني بارما كانت نشكا جيادو إن اللي نيادو إن اللي نيادو يروح يوان لا تاتي ركوم أني يا أنغرو غرق يا يوتو مالي بيتا سوي اللي يوم فتلة مالي فن زمان غرا توليتين دراي لي أكو مغرتة شيطان takao asida aku jangan amma orang ngatoretin ibu mengerti kabarnya uang berat dalam kamar asli mak kadruannya san dalam urusan temu itu le temu temu hara kerte yo namni waldi de wale toltu yo jasa saya tingkat kadi de manta te wale devisu nama kerte walo le wale tarasura akam gudum matos bifa berat turani dorti level rapi cun oji jelas cuma asmanu itu di rumah itu sih. Seitan madi se tarametin, kalau meski dah galu dia manja tu, lah namni taram. Ini usah taram tu lah, masya Allah tu abdal. Rabbi sih boleh ada. Boleh siapa pun dia. Boleh siapa pun. Boleh tu kon beta, nama kau mesti beta. Ibadah kalau kaya jadi boleh siapa. Atau salah tu. Anu mo. ما في سلام ربي ما salah tu apa ربي ما فسلم أنا وان سر لا بتره ما له كان قلت مجرمات يعني تله مجرمات تاني من بيتون فيات يقول يا وني فرقت لأنه أنت هيرتنا يدون كبجة دلات ناس يدون كبجة ما لفتانان ميزانك بتي دلانيس هنقت ميزانا متى خبجة قبض جرا بيرتنيس ميزانا هنقت خبجة قبض جرا سنيفو خبجة هيسن سنة ميزانا يسن برند برسوسني قالي هنقول خي سنة تنسنيم سلا قافة سني قافة إيجاتي فتي على نفتيلو التلي أكنا متوقعت البيئة أكمان همين خي فتي أكما جيسن دبدت التلي همين خي تسبتو ولا أنا ويا سنبودا فيديو سلام مرة سيجري أتوقع كيش وانا عرفت سقى مرة أنا تشوجي قا مرة قلت تونغا سناجوري ما سنسيجا لكي سنسيجا تولي أتسلا سندوغا مي تيا دامي لكي سنسيجا تولي ما سني سنة ديوتا جتة ولد سندا أي أتسموان جاوري أمولي وين ترى بالين روبي شيخ بالين شيخ روبي مش وان بريدا لا تجاوز أنا قصدي ما يسوي قصدي تبي ما كان عارينا عشان نسبة سمير أستغفر الله العظيم سيجيكا أتلي وان فتيا قصدي بجتيني فتيا غرا قبدي أنا لمي إنه هناك غرا ولو ما كنت تبي نبي تزعل نبي كتوم تما تروح على لين مين أما سفارة جرا هدو تبجرا في هدو قصة قول جرا طالع أنا أما سودا يجون بعد نحو جام خلاص أنا سبليس جروز لا جوز يو كارنا نجار تكم خريوسيا كسني أركان فوتو ما كانوا سيمفو سيمفو أرتمو جلنا ما كارت تام تورا هاي إلمو أوبليسا جايمي أوبليسا أوبليسا جاي سمان بسوارا لا أتيونا دوب بستيلي كم جنسي برادر أولي فمنا دبتامي أما كا إيجا ديفهم ديفهم ربي إيجا ديفهم أنا أنجد إيجا ديفهم ميدا وتوني بريدو تكيتون فتح لي كابتو كنا بيا فيزار لي كابتو أكرم تي الدنيا تبتكر لي كابتو نما يتوسر بوبيا غرو نما كرتي مغالا كيسو بوبيا لي يادا كنا سيد درو خاصه چون إيش تراباسه نمنو كمي أشراي gara-gara pe gamana waduh kira uang kalau tuh sih gitu ya mereka nyata anam ban atiga ati fitte uang kalau tuh sih video uang kalau tuh sih daus saja namun tuh terlemi namun uang karena kat amsu akad isu video orang ada lalu juntar kate pun asim perlu aja dalaga pun asim nafisa aja dalaga pun asim bahar aja dalaga kalau coba angkarun tuh itu nama begitu tim itu kan amsan يا فيانو تيمي متي الحمد لله ورين همين عملي جرتو مجرى جتني يبيت لما دا دارا خيسا بربادني يبيت لما دا شيدو فياتا يبيت امسا بشان الرنكا يا اسمانو داوتو تخيلتك بشان الرنكا الحمد لله قالني خرب بيتي فتيا في بحر ما تنجال لا جال لسانتي ولد بيبي ايوه الحمد لله قالني عفيزاتي دوغورا دليدين عن جاني ترى امدرا فيديو تم جلتني بيتني فيديو سوجي من هيلو في دلك تاتش درا
Gaafa sana deeggartee turte. La ansi deeggareellee haa turu garuu maali ni beekta sumaatu ija keessatti nama mul'ata. Gaafa sana dhugaaf. Sumaatu nu beekaas fakkaata. Gaafa sana waan inni tila gaafa sana dhugaaf nama dhufte. Wannaa tol deeggaree jechuun baar. Fatee abira dhaabbannee baar jechuun deemnee beekadhu. Sun ammaas dhuguma. An dhugaa irraa simma qobar. San dhugaadha na dogoggorsiisteeti an dhugaa irraa si galee. Ammoo sun dhuguma. Tana nu fudhadhu. Daawwatoo gara gadi fudhadhu. Fudhadhu no. Namoota immoo taagartee gaafa. Isaan nu dogoggorsiise gaafa sanis. Gaafa fatee gara galee. Baramma dhiifama jira loon kaasa takas. Gaafa fateetti immoo gara galee fatee fardi kana ittee si waa hunda irratti kennanii fatee as mirga isii dhiibee karaa inni dhaabbee fatee arrabsa. Amma dhugumaan daawwatootti hime garuu karaa hunda jee ammoo irraa gara galee jeetime ishis dhiifama gaafate. Dhalaafiin dhaabbadhee jechaa deebitee dhalaa arrabsu mirga qeenyu si hin. Dhuguma akkii dhammaa dhalmaa dhaabbata daawwatoonni biduraas immoo beekama. Akka duraa sanii maan deemee yaanii bara. Atlee yoo namni sirra horsiisu immoo biraan dhaabba bara. Garuu immoo hawlii karaa kajibaa osoo hin ta'in karaa dhugaatiin. Namni na roorrisuu hin jiru. Namni na roorrisuu hin jiru. Alhamdulillah rabbii kiyya tokkichaa na jira. Ilma namaa ani jireenya kee keessa jira. Namni si fuudhoo sirra horrisee. Rabbii jira. Ani jaarsa kiyya nama gabbeen tuun odeessu re. Yoo namatti bireeda. Jaarsa kiyya rabbii tokkichaa ni jira. Walumaaf nu waaqa ta'e walumaaf faanu tolchu malee akka keetiitii fi akka uummata sanaa keessaa kanarratti. Amma asumaanuma daawwattoota keenyatti maal jettu beektaa? Balloon miskiinaa, balloon garaallee hin qabu. Numa jaamalee amma jechuun hedduu akka miskiina ta'e daawwattoota kana naa himataati. Okay, hordoftoota hojjamtoota kiyya balloon hedduu sikkiina. Ammallee moo? Ammallee moo? Eegaa. Akka amma dhiifama gaafadha. Mataa ishee gochuu feetaa? Ilmaan irratti qoota. Saniin waan jiru waan amma duraaf. Waan qabu himii. Ati waneetu amma duraaf balloon akkana ture. Badiisan ka itti bira qabu ammaaf immoo irraa deebi'ee ji. Qoy waan takka jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Dhugaa akkasuma. Dhugaan dubbaddaa miree dhugaa rabbii dubbachuuf balloon sikkiina. Ammas. Ammas. Maaliif sikkiina ta'ee naan jaa? Maaliif sikkiina ta'ee hojjaa? Aniin tuni dhalaadha sinii galee dhaddacha hin dhaabbatu. Dhiiroo isin jenne. Dhalaan dhaddacha hin dhaabbattu. Saniifuu aboodeem kanaan jee guyyaa san hedduun itti yaade sila arraba ta'e illee akkasumatti mul'u godhee lafa kaaya. Dhalaatu arraba qaba malee dhiirri arraba hin qabdu. Maal naan jee ni beekani deemi ati kalaas eegaan ani walitti diraa ta'e adda facaasaa ta'e deemi walitti araarsi kaati naan jee. Ati hin dandeessee hin jabaar. Hin dandoore. Dhalaan dhaddacha dhaabbattu dhalaan ijaarsaaf suutuma karaa keessatti doktor tiraasta. Obboleessa keetti boojjoo tiraasuu dandeessu. Boyichi kaniin as taa'ee bakka tunillee naaf milkaata as taa'ee mimmaan gurguddaa sambuuseehu naaf walitti hin araarsine ifiif deebianii dhiifama ol gaafatanii. Amma alhamdulillah waan hundinuu dhaabbatee itti ilaala sumaanuu baariif fatee aan jechuun walitti deebianii dhiifama nanna ziyaarti moo kan anu ziyaarti. Dhiifama. Harka kun olaa daawwattoota dhiifama naa goote garuu mucoo wakattiin guddisee. Wakattiin guddisee kan isheen akkanaa jettu beekadhu. Kalaas dhiifama hodha. Dhalaan ture iddoo beektaa akkuma inni nyaanitti. Balloon dhugaa rabbii dubbachuudhaaf balloon nama nagayaati. Nama fatiyaa dura dhaabbatee fatiyaa cinaa dhaabbatee ayisuus fatiyaa nuusii jira namni tokko asin godhu jechuunii ture. Garuu booddee kanatti namni hundinuu dogoggora. Dogoggoree nu aarse. Garuu ammoo tahee ilmi namaa dogoggora deebi'ee dogoggora waan balleessisaniif deebi'ee badiin xiyyaa dhiifama naa godhaan ilmi namaa mataarraa gassee ajjeese alhamdulillah. Namni hundinuu ibbara habaaruu ibbaree gara maatii isaa Maashaallah. Kafatiyaan Isa kana akka rabbi adiis. Isaan lachuutu walitti deebi'an kaballoonis ibbaree deebi'ee fatiyaanis dhiifama jee ani tatiyyaalleen Hafiif waa xiqquma akka fatiyaa guddoo miti isiini. Fatiyaanuu kan keenaa ishee walitti deebi'an. Innoo dhimma keessaan qabu ni jaartee obboleessa hiyyaa ta'e malee dhimma keessaan qabu. Yoo bultiin tun tolteef eedantu obboleessa hiyyaa. Yoo bultiin tun hammaattellee eedantu obboleessa hiyyaatiif hin iyya malee inninis dantuma isaaniitiif iyya malee dantaa keenya keessa nu jiraatee irraa qabanneeti miti. Inshaallah isaan jechuun rabbiin akkuma walitti deebi'etti egaa umrii dheertuu rabbii waliin haa kennuufi warra gartee wajjin horee wajjin dagaagee hojii jiraatu gartee rabbi haa godhuufi rakkoon qabu mitillee rabbi nagaa nutti haa ta'u hafiisallee rabbi nagaa ta'e egaa rabbi si haa jaaratullee jaarsa jechuun bareeda jaarsa jechuun kaa maal jedhan jaarsa jechuun adaba dhalaati. Jechuun jaarsa nagaa tokko fa'a. Adaba dhalaati. Leeyinoo jaarsa jechuun dhalaan takka eega jaarsa godhattetti kabajaa qabdi. Ati namoota kabaju goote kasi kabaju kasi jaalatu rabbi si haa kennu. Aamishi fedhuus na kabajee fedhuus akkumaan naa kennu aamin ninja aamin ninja garuu jaarsa hamaa seerumtee baalagee seerumtee adaba qabuu seerumtee leeyinoo dhalaan jaarsa qabaachuun isaa. Yaani kan mismaarsu bareeda. Kayyaroo guusamne kun ilaala bara obboleessi tokko dhalaan jaarsa seerumuun inumaa jeeruunu kabajaa guddaa. Kabajaa guddaadha garuu maali beekta dhalaan tafeeta. Laal hafiisaati yoggoo isin jee takkaa'u intal koo waan kana maaree oggoo isin jee ni argame
Habisati yoo safi taqaaquu atilee ni gammadda. Labbeek abbaa mana kiyyaa sii dhufeen jaalladhe. Awwaara akkasii jechuun nama akkasii jaalatee gartee gaafii jaalala sii dhiyeessee gaafii jaalala si dubbisu. Sarabbi isaa kan nuti obboleessoo du'aa nama godhe antanaan du'aa si godhe. Wanni akka hiree gartee namaa tole bareeduudhaan jechuudha. Yoo sitti hammaattellee azaaba duniyaati. Asumaanuu qaamee daawwattoota keenya qaamee waan si hafe kan ta'a. Hayyeegaa hordoftoota hojjettoota kiyyaa wanni naaf illee hin jiru garuu warri bal'oodhaan Rabbi isaa jaaru koomentii jalatti rabbi isaa fuusisu. Ammoo micoota nama fuudha qaatan. Tamme. Taabaarii fi gartee fatee adda diitti. Saboota na feetu waan sila siidhaa. Daawwattoota wal fakkaatanii fuudhii jee. Islaamee wal fakkaatanii fuudhii naan jedhan. Koomentii rabbi islaamee wal fakkaatanii gurraacha. Tusi fakkaatti malee wayi fatee agarsiisa. Tumbaari fakkaatu ati maan fuudhi jedhanii garuu du'aa godha anumaan fuudha rakkoon qabu maal naaf ta'a. Hordoftoonni ni beekaa akka jaartii qabduuti. Ni beekane? Wallaa akka ni beekani? Akkaan ijoollee qabuun ni beekan. Okay, hordoftoota kiyya ani gaaffii biraa hin qabu. Balloonis waa intala san fuudhin jehuuni taqabdu wajjin nageessitti haa ta'u anjaa dhiira jaartii lama fuutullee ni jaaladha. La'innoo maaliif dhalaan ziyaadaa deemaa jirti. Dhalaan ziyaadaa deemaa jirti. Dhalaan zaman akhir jira. Zabanni ichi taraa deemaa. Egaa maa haadha manaatti yoo maratanii godha rakkoon qabu. Zabanni ichi taraa jira. Dhiira teenye fuudhaas hin dorkina garuu ammoo dhalaa adaba qabdu dhalaa mu'addaba dhalaa agarteemi haati si haa hibalchattee afaan keessa qunxuxaa guddiste yoo fuutanillee rakkoo takka hin qabu. Rakkoo hin qabu ammoo dhalaa mu'addaba dhalaa agarteemi oli guddatte ulaa gaditti miti ulaa oli guddatte. Sun tabaarii fatee hojjette. Ayillee nama anuma diiti asuma narraa hambisu. Akkasii rabbi siif haa kennu anaafillee ilma haadha jala guddate ilma abbaan guddise.